Maanguddoon maqaan isaanii obbo Geetaachoo Fayyisaa jedhaman haleellaa finxaaliyyiin Amaaraa guyyaa kaleessaa aanaa Amuuroo magaalaa Gamsaa bakka addaa Qulloo jedhamutti raawwataniin lubbuun isaanii darbuu fi namoonni hedduun rasaasaan rukutamanii madaa'uun jiraattonni bakkicharraa dubbisni OMN itti himaniitii jiru. Qabeenyi jiraattota haaloon bushaayee fi midhaan callaa saamamuun kan himan maddeen keenya hanga ammaatti mootummaan haalicha tasgabbeessuuf humnoota nageenyaa utuu hin bobbaasin jiraachuu OMN itti himaniitii jiru. Aanaa Amuuroo ganda magaalaa Gamsaa iddoo addaa Qulloo jedhamutti guyyaa har'aa kan durbame ammallee saba keenya godaansisuuf saba keenya ajjeesuu itti fufee jira. Hundi finxaaleeyyii mootummaa PP'dhaan durfamuu fi mootummaa PP'dhaan kan lafamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa har'aa obbo Geetaachoo Fayyisaa jedhamu lubbuudhaan darbanii jiru harka finxaaleeyyii sanaani. Magaalaa sana keessa jiran illee horii 200 ol tilmaama kun xiqqeenya gadi giddu galeessaan malee guutummaa guutuutti abbaa loonii argachuu hin dandeenye. Horii 200 olidha kan saamame. Yaa ta'u garuu saamicha kana keessa harki mootummaa quba qaba jennee afaan guunnee dubbachuuf itti yellaa hin jirru. Sababni isaa iyyuu magaalaan kun magaalaa xiqqoodhaan ganda duwwaa 2 fi duwwaa 1 duwwaa qabdi. Garuu magaalaa kana keessa humni waraana mootummaas ta'ee humni addaa Oromiyaa poolisiin Oromiyaa magaalaa kana humna olmaaneffatee jira. Haleellaa humnoonni shororkeessitoota Faannoo fi finxaaliyyiin Amaaraa daangaa irratti taasisan kun jalqabuun isaa waggaa tokko ol yoo ta'u Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuroo keessatti walitti fufiinsaan waggaa tokkoof lolichi qisaasaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jedhu jiraattonni. Mootummaan federaalaa rakkoo kana to'achuuf poolisii federaalaatii hanga miseensota raayyaa ittisa biyyaa garas geessee qubachiisus finxaaliyyiin kun bara darbe poolisii federaalaa irratti tarkaanfii fudhachuun lubbuu nama 80tti dhiyaatu darbuun gabaafameetii ture. Miidiyaaleen mootummaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun gabaasuu dhabanis rakkoon kun garuu hawaasa Oromoo 100,000 lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqiseetii jira. Keessumattuu lafa qonnaa bal'aan kennamuufiin aanicha keessa qubsiifamanii kan jiran Oromoonni Harargerraan sababa hongeen waggoota dura buqqaafamuun garas qubsiifaman rakkoo kanaaf saaxilamoo ta'anii jiru jedhu jiraattonni. Haa ta'u malee mootummaan rakkoon kun akka furamuuf gurra nuuf hin kennine jechuun komatu. Isa kanaaf yaa ta'u namni keenya waan qabuun illee dura goruu fi waan sodaate qaba. Waa lama sodaate. Tokko waraana fakkeessitoota yookaan immoo hayyalallattoonni ni jiru. Inni biroon immoo waraanni mootummaa magaalaa kana maandeffatee jiru. Sabni kun gaafa gabbayee ofirraa dhowwu qabeenya isaa deeffachuuf gaafa deemu dura goreetu deebii jedhee hiikkachiisee mana hidhaatti gasha. Sababa kanaaf qonnallee qotachuu dadhabee namni keenya sabni keenya manatti galee guyyaa du'aa lakkaawwachaa jira. Kanallee wanti dhugaan jiru. Inni biraan immoo dhaamsiin ani miidiyaa kanarratti dabarfadhu yoo jiraate akka dhalataa Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti aanaa Amuuroo godina Horroo Guduruu Wallaggaaf aanaa Amuuroo bakka buutanii mana maree keessa kan jirtan seenaan booru seenaan isin gaafata. Seenaan isin gaafata waan ta'eef saba keessaniif jedhaati saba keessanirraa galagaltanii saba keessanitti ajjeesisuu dhukaasisuurra saba keessan duukaa wareegamaati wareegama dhugaa sabaaf dhaabbadhaa kan jedhu. Jiraattonni aanaa Amuuroo OMN dubbise bakka buutonni uummata naannoo sanaa kan mana maree federaalaaf caffee keessa jiran rakkoo keenya kanaan nuuf dubbachuu dhabuun isaaniif illee hedduu gaddinee jirra jedhu. Buufanni humnoota finxaaleyyii kanneen achuma aanaa Amuuroo ta'uu kan himan jiraattonni magaalaa Gamsaa waraanni guddaan sababa Oromummaa keenyaaf nurratti labsamus sagaleen keenya ukkaanfamaa jira jechuun dubbatu. Giddugaleessa Oromiyaa Konyaa Salaalee keessatti manneen uummataa humnoota mootummaatiin gubachuun himame. Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Haroo Mikaa'el Jaamu keessatti manneen qonnaan bultoota 17 humnoota mootummaatiin jimaata dabre barbadeeffamuu isaa maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiti jiru. Akka maddeen odeessa kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan ibsanitti jimaata dabre gaafa guyyaa 5-8 bara 2022 lola waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa gidduutti adeemsifameen loltoota mootummaa irraa namni 5 ajjeefamu akkasuma namni 4 madaa'uu hordofe haleellaan manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubuu fudhatame. Manneen gubatan kun aanaa warra Jaarsoo ganda Haroo Mikaa'el keessatti yommuu ta'u qonnaan bultoota 11 jalaa manneen 17 qabeenya mana keessa jiru guutuu wajjin gubataniiti jiru.
hidhattoonni mootummaa manneen uummataan cinatti midhaanii fi gaagura kanniisaa uummata danuu ibiddaan barbadeessuus maddeen ibsaniiti jiru. Duula qabeenya qonnaan bultootaa barbadeessuu kanaan gaagurri kanniisaa 120 fi midhaan kuntaala 15 ol gubatanii jiru. Qonnaan bultoonni qabeenyi isaanii guutuun mana keessatti ibiddaan jalaa barbadaa'ee Dabalaa Mollaa, Tasfaayee Mollaa, Nagaash Abbaayyuu, Taaddasaa Dammuu, Boojaa Abbabuu, Boojaa Mulee, Zallaqaa Taaddalaa, Waldee Amaaraa, Taaddalaa Amaaraa, Lammaa Amaaraa fi Taammanaa Lammaa kanneen ja'amanidha. Ergabaatii bitooteessaa bara 2022 keessa duulli farra riphee lolaa qindoomina mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatiin Oromiyaa irratti banamee booda godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoonni mootummaa manneen qonnaan bultootaa gubuu, qabeenya saamuu, sangoota qonnaan bultootaa qalachuu fi gochoota farra namoomaa ta'an hedduu raawwataa jiraachuu hawaasni ni hima. Imalli galatoomaa Ameerikaa kaabaa itti fufee jira. Durataa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa KFO Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton wajjin marii bal'aa taasisee jira. Adeemsa qabsoo Oromoo keessatti dadammaqiinsa irraa kaasee sochiiwwan qabsoo Oromummaa dagaagsanii fi quucarsaa turan seenaadhaan deeggaruun hawaasaaf ibseeti jira. Mohammad Fantaallee gabaasaa bal'aa qindeessee jira. marii kanarratti Jawaar qorannoo irratti hundaa'uun adeemsa qabsoo Oromoo keessatti sochiiwwan qabsoo Oromummaa dagaagsanii fi quucarsaa turan maal akka turan seenaadhaan deeggaruun ibseera. Bara 1970moota keessa erga jaarmiyaan qabsoo Oromoo hundeeffamees yeroo duraatiif Oromoon aangoo hoggansa jaarmiyaa irratti wal dorgomuu jalqabe kan jedhe Jawaar. Kana hordofee waa hedduun akka dhalatan addeesse. Akkuma sochiin qabsoof taasifamaa ture Oromummaa dagaagsaa ture roga biraatiin ammoo 1970moota keessa hoggantoonni ga'umsa qaban Oromoorraa dhumuu fi warri bakka san hin madaalle ol bahuun murnummaa qoqqooddaa gosummaa fi naannummaa akka hordofsiise barruu qorannoo isaarra dhaabbachuun ibseera. Torbaatamoota keessa qaroomina qofaan kataa ture. Qaroomina qofaa miti yookiin immoo uummata dadammaisuu Oromummaa dagaagaa dalagaa ture. Cinaa biraatti immoo waan Oromummaa quucarsaa qancarsaa qoqqoodaa dalagaa ture. Sochiileen positively contribute godhan akkuma jiranitti kun immoo jiranii jechuudha. Keessattuu eega qabsoon jaarmaya siyaasaatiin hoogganamu torbaatamoota keessa madde gara fuulduraa dhufee booda yeroo duraatiif Oromoon wal dorgomuu eegalee jechuudha. Aangoo irratti aangoo hooggansa jaarmaa irratti wal dorgomuu eeguun keessattuu immoo hoogganoonni ciccimoon torbaatamoota keessa nurraa dhumuun hoogganoonni bakka saniin hin madaalle ol bahuun efficiency hooggansaa leadership efficiency hir'isaa waan deemeef namni immoo waan dalage waaqa agarsiisuu gaafa dadhabe loyalty efficiency sun ta'e loyalty amanamummaan sadarkaa itti nama walitti fidurra waan ga'uuf qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaarraa kaasee murnummaan dhalachaa dhufu murnummaan sun immoo naturally default position itti deemaa jechuudha. Default position hoggaa jennu kan irree musliin jee qoqqoodama uumamaa kan gosaa fi lamaatti deemuudhaan naannummaan dhalachaa dhufee jechuudha torbaatamoota keessa. 1991 yookaanum kufaatii dargii boodam Oromummaan naannummaa fi murnummaa caaltee argamte jechuun haala dabrem yaadachiise Jawaar. Qubeen dhufuufi Oromiyaan jaaramuun mirqaana cimaa hawaasa keessatti uumuun akka Oromummaan dagaagum taasiseeraas jedheera. Bara 1990moota fi 2000moota keessa baroota murnummaa fi naannummaan bifa haarayaan akka maleetti hammaattedha kan jedhe Jawaar. Kunis sababoota garaa garaatiin uumamuu hime. Sababoonni gurguddoon naannummaa hammeessan 1990moota booda murnoonni siyaasaa hedduun Oromoo keessaa biqiluun bara jaarmiyaaleen siyaasaa addatti faffaca'anii fi bara hoggansi adda adda babahee walirratti gaarreeffachuun walirratti duulaa ture ta'uu yaadachiise. Inni biraa immoo qabsaa'onni biyya keessaa banii biyya alaatti maxxantummaadhaan hojjechuudha jedha. Kun qabeenya diiyaasporarraa argatu irratti wal dorgomuu fi wal qocholuu akka hordofsiise addeesseera. Dura ta'am itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa koongireesii federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed haasawaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti taasiseen. Hoggansi ammaa fi uummanni Oromoo seenaa duraan dabre irraa waa barachuu akka qabus eereera.
qoqqoodamiinsa Oromootti eenyu caalaam alagaan akka fayyadamaa ture ibseera. Barri 2008 bara hamaa uummata Oromoo addaan qoqqooduun mootummaa wayyaaniin aangootti dheereffatee ture jedheera. Naannummaan 1970 irraa kaastee hanga bara 2000tti qabsoo Oromoo nyaataa turte kan jedhe Jawaar. Bara 2012 immoo Oromoon qabsoodhaan wal suphaa naannummaa fi murnummaan hir'achaa akka dhufan dubbate. Naannummaa hir'isuu fi Oromummaa dagaagsuu irratti bara 2012 boodam keessumaa Oromoonni biyya alaa jiraatan qophiiwwan akka kabajam sossoo afran qalloo maccaa fi tuulamaa qabsoo baalee fi qophii alii birraafaan Oromoo walitti fiduu keessatti shoora olaanaa akka taphatan ibseera. 2012 as hir'ataa suphamaa dhufe. Akkami suphamte? Somehow keessatti Oromoon biyya alaa waan gara fuulduraatti irratti waliigaluu dadhabnaa waan durii irratti waliigaluudhaan murteessite. Nostalgiyaa asaatti galtuu multuul of healing kan jennu kanas yoo yaadattan qophii afran qalloo qophii maccaa tuulamaa qophii baalee qophii alii birraa qophiin 2000 keessa godhamaa ture sun yeroo duraatiif Oromoon addaan facaatee qabaleen ta'eesu waliin dhuftee yeroo wal agartee turte jechuudha. It's very fascinating. Waan gara fuuldura irratti waan amma irratti waliigaluu dadhaban hoggansa amma irratti waliigaluu dadhaban taa'uftaa amma irratti waliigaluu dadhabanitti waan kaleessa zamana dukkanaa zamana hamtuu san irratti waliigalchuu hin danda'amne 2012 irraa kaasee namni keenya walitti deebi'uu waliin haasa'uu wal dhaggeeffachuu hoggana ammaa irratti waliigaluu baatu hogganoota wareegaman irratti sochii har'a irratti waliigaluu baatu sochii kaleessaati irratti waliigaluu irratti dhufu. Bara 2013 booda ammoo sochiiwwan akka Oromoo Faristii fi Oromiyaa Tiyyaafaan Oromoon akka bal'inaan walitti dhufuu fi dadambaqiinsi bifa haarayaan akka ka'uum Oromummaan daran urgaa'uun mirqaanni jabaan Oromoo keessatti akka uumamu taasise jedheera. Sanboodam Oromoo protest gara qabsoo qeerrootti seenuudhaan Oromummaan gandummaa fi murnummaa caaluudhaan injifannoowwan adda addaa galmeeffamaa akka turan yaadachiiseera. Kanarraa wanni hubatamuu qabuun jabinaa fi injifannoon yoo dhufan Oromummaa fi tokkummaan kan dagaagu yoo ta'u laafinni yoo uumame immoo qoqqoodamiinsi akka dhalatu hubachuun barbaachisaa akka ta'e dubbate Jawaar Mohammad. Fuulduree Oromiyaa fi Itoophiyaatiif barri murteessaan bara 2018 kan jedhe Jawaar tokkummaa keessoo keenya fi fuulduree biyya saniitiifis barri sun murteessaa akka ta'e dubbate. 2018 laaftutti laayyootti hin fudhatina. It is a watershed moment. Fuulduree Oromootiif Itoophiyaatiif barri akka murteessaan 2018. Tokkummaa keessoo keenyaatiifis itti fufiinsa biyya saniitiifis akka murteessaadha jee kaniin jala sararee haasa'uu sababan qaba. Kana keessaa tokko 2018 dhimma naannummaaf gandummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni godhe ilaaluun barbaachisaadha. Reefu maaliin jee hawaasummaan kamiyyuu primitive society jennuun society durii san ka wal keessa hin deemne ka karaa makiinaa keessa hin jirre ka bilbilli keessa hin jirre ka wal hin beeyne laga gamaa gamana hoggaa jiraatu bakka wal qunnamtiin hin jirretti they develop prejudice waan jennuun wal si'atu ummanni gaba sadii sun badaadha ijoollee ittiin wal sodaachisaa turanii miti si fudhatanii si hin deeman prejudice is natural. Ummanni waliin beekne tokko gamana taa'u waan walii waan hamtuu tiyoorimaan ummataa hoggaa deeme gaafa waan irra wal dorgomu resource gaafa dhufe gara walitti bu'iinsaatti dhufaa jechuudha. Prejudiceetti deemaa jechuudha gara negative attitude uumuutti deema. Negative attitude sun immoo gaafa aangoodhaan walitti dhufu fakkeenyaaf gosti lamaa waggaa wal bira jiraatte gosa lamaan san keessaa tokko gaafa aangoo argate aangoo sanatti fayyadamee dantaa isaa olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf jibbaa'uu takkaa'uu lakkoo hubannaa kaleessa qabu san uummata irra fe'aa jechuudha. Kanaaf prejudice plus power brings discrimination.
haala qabatamaa sochii qabsoom har'a Oromoon keessa jirus qorannoo isarra dhaabbachuun ibseera. Wayitti aangoon murna muraasa harka galtee jirtu kanatti dhimmoonni akka naannummaa kan Oromummaa quucarsan kaafamuun balaa hamaa waan qabaniif irraa of eeggachuun barbaachisaa akka ta'e dubbateera Jawaar. Kaleessa tooftaa qabsoo fi hoggana qabsoo irratti wal dhabuu dandeenya. Ta'us ammoo diina waloo irratti ni tokkoomna kan jedhe Jawaar. Har'a aangoon murna muraasa harka galtee waan jirtuuf gandummaa fi naannummaan sadarkaa birootti akka hin guddanne bilchinaa fi of eeggannoon to'achuun akkaan barbaachisaa akka ta'es dhaameera. Walitti bu'iinsi leencalloo xixiqqoo fi qabeenya guddaa yookaan risoorsii guddaa irratti taasifamu garaagarummaa guddaa qabaachuus ibseera. Naannummaan walitti dhufiinsa fi wal simannaa hawaasaa laaffisa. Akkasumas wal dorgommiin dandeettiidhaan yookaan beekumsaan osoo hin taane murna ijaarrachuudhaan hoggansi cimaan akka hin baane dhoorkas jedheera. Walitti bu'iinsa fi adda qoodamiinsafis karaa banaa deemas yaada jedhum addeesseera Jawaar haasawa taasise kanaan. Naannummaan parootiyaalii jennu kun Oromoo keessatti qofa miti saboota hedduu keessatti Ayirish keessatti warra adda addaa keessatti mul'ataa ture warra ollaa keenya keessatti ni jira. Inni babal'achuun isa sirriitti to'achuu dadhabuun maal fida? Hawaasni akka sirriitti waliin simanne akka wal keessa hin seenne dhoorga. San qofa osoo hin ta'in creative ideas wal dorgommiin dandeettiidhaan osoo hin taane beekumsaan osoo hin taane murna ijaarrachuudhaan garee ijaarrachuudhaan waan ta'uuf kireetivitiin hoggansi poteenshaalii gaarii qabu akka hin baane bilook godhaa deemaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in walitti bu'iinsaa fi adda qoodamina gurguddaa irraa gara xixiqqaatti karaa banaa deema. Kanaaf naannummaa fi gandummaan yoo hammaachee diinota alaatiifis saba saaxiluu dandeessu waan ta'eef to'achuu fi bilchinaan hogganuun akkaan barbaachisaa akka ta'e Jawaar dhaameera. Garaagarummaa jiru waliif kabajuu fi amanuun obsaan waliin tarkaanfachuun akkaan barbaachisaa ta'uu kan dhaame Jawaar gaaffiiwwan hirmaattota keessaa ka'aniifis deebii deebisaa tureera.